walitti qabduun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damsee waggaa 3 guutuu dhugaa keessa gumaa keessa hin arganne jechuudhaan haqni Hacaaluu dhukatee jiraachuu komattee jirti. Sirna yaadannoo waggaa 3ffaa fi badhaasa Hacaaluu Hundeessaa irratti haasaa kan taasiste haati warra artistii kanaa warri mootummaa ajjechaa Hacaaluu warra raawwatan ni beektuu baasaa jechuudhaan gaafattee jirti. Aadde Faantuun erga ati nu dhiistee godaantee waggaa 3 guutuu dhugaa keessa gumaa keessa hin arganne jette. Itti dabaluun qaamaan erga nurraa fagaatte anii fi ijoolleen kee yaadaa fi jaalala keen ala biyya dhugaa fi dhiiga namaa xuxxura teenyee waggaa 3 guunnee jirras jette. Aadde Faantuun nama ajjeefamuu artist Hacaaluu wajjin walqabatee shakkiin qabamuun to'annoo jala ooltee booda bilisa taate irratti komii qabdu dhageessifattee jirti. Ajjecha Hacaaluu keessaa kan qooda qabu hedduudha jechuudhaan anaaf eenyuyyuu qulqulluu miti kan jette Aadde Faantuun dhugaan isaa akka hin baane hunduu beektuu amantaa hordoftanii nu kadhadhaas jettee jirti. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa waggaa 3 har'aa magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Ajjeefamuu isaa hordofee namoonni shakkaman to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii ilaalamaa erga tureen booda gadhiifamuun Laamroot Kamaal dubartii yeroo ajjeefamuu waliin turte jedhamtu komii kaasee jira. Maatiin isaa ajjeefamuu weellisaa jaallatamaa kanaaf haqni isaa hin baane jedhee komii qabu ifatti yoo beeksisu kun kan jalqabaa miti. Gama kaaniin sirna badhaasa Hacaaluu Hundeessaa fi yaadannoo waggaa 3ffaa artist Hacaaluu kaleessa galgala adeemsifame irratti injifattoonni gosa badhaasaa 12 irratti badhaafamanii jiru. Gosoota badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa 12 bifa wal dorgomsiisuutiin adeemsifamuun alattis gosootni badhaasaa qorannootiin taasifamu 2 kan badhaasa umurii guutuu jedhamuu fi badhaasa muuziqii keer jedhamullee namoota artistoota kennamee jira. Sirni badhaasa muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 2ffaa kun bifa ho'aa ta'een kaleessa kan adeemsifame yommuu ta'u sirna badhaasaa kan irratti artistoonni fi maatiiwwan artii hedduun hirmaatanii jiru. Gosoota badhaasaa dorgommiif dhiyaatan keessaa kaadhimamtoonni 60 ol kan hirmaatan yoo ta'u isaan keessaa injifattoonni 12 badhaafamanii jiru. Badhaasni galma umurii guutuu yookaan immoo Lifetime Award gaazexeessaa fi barreessaa Oromoo seenaa indaastirii muuziqaa Oromoo keessatti jijjiirama guddaa fide Abuubakar Muusaatiif kan kenname yommuu ta'u intalli isaa badhaasicha harka Dr. Gammachuu Magarsaa irraa fudhattee jirti. Badhaasni muuziqeer jedhamus artistoota Oromoo dubartootaa 2 artistii Sittiinaa Abbaa Duulaatii fi artistii Caaltuu Raggaasaatiif yoo kennamu artistii lubbuun hin jirre Qindeessaa Roobaa Dhaabaatiifis beekantii fi bireen Itiyoophiyaa 100 fi 51 tokkoon isaaniitiif kennamee jira. Gama badhaasa akaakuuwwan waraabbii muuziqaatiin dorgommii gosoota 12 irratti artistoonni adda addaa badhaafamanii jiru. Dameewwan muuziqaa keessatti ogummaa badhaafamaa jalqabaa kan ta'e ogummaa kiroogiraafiitiin shubbisa aadaa yookaan immoo wallee daadoo jedhu kan dinqisiisaa dabalaatiin hojjetame irratti kan hirmaatan shubbistoonni 2 Shimallis Alamuu fi Tulluu Hirkoo waliin badhaafamanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun gosa dorgommii gulaalaa viidiyoo cimaatiin artistii Liyoon daayirektara kilipii muuziqaa bareedaatiin ammoo artistii Beekii Girmaa badhaafamtoota ta'anii jiru. Gosa wallee aadaa bareedaatiin artistii Daangaa Hayileyesuus Qananii mataa duree weelluu Shillimii jedhuun kan injifatte yommuu ta'u damamaattis wallee ishee kanaan gosa dorgommii weellistuu dubartii cimtuu jedhu injifattee jirti. Weellistuu dubartii haaraa cimtuu yookaan immoo barannoo jedhuun artistii Tiijii Kaasan wallee haaraa waliif hubachaa jedhuun injifattuu gosa dorgommichaa taate jirti. Gosoota dorgommii 3 ol irratti kaadhimamtuu taate kan turte artist Natsanet Sultaan ammoo gosa dorgommii wallee ammayyaa cimaa jedhu hojii ishee maaf didda jedhuun injifattuu taate jirti. Artist Kee'ol Nageessaa gosoota badhaasa 3f kaadhimamaa ta'e dorgommichaatti dhiyaachuudhaan gosoota 2 irratti injifataa ta'ee jira. Weellisaa haaraa cimaa fi wallee waggaa jedhu irratti kan injifate artist Kee'ol Nagaasaa haasaa waltajjii irratti taasiseen Hacaaluun fakkeenya waan maraa kootis jedhee jira. Gosa dorgommii artistii dhiiraa cimaa waggaa jiru jalatti kaadhimamtoota 5 kan turan keessa artist Muktaar Usmaan wallee isaa jettee jedhuun injifatee jira. Bifuma wal fakkaatuun albaama filatamaa waggaa jechuun kaadhimaman albaamoota 4 keessa albaamni ji'oota muraasa dura uummata qaqqabe kan artist Kuulseeraatiin hojjetame injifataa ta'ee jira. Godina Wallagga Bahaatti hospitaalli waliigalaa Giddaa Ayyaana aanaalee 5f tajaajila kennaa ture rakkoolee tasgabbii fi dhiyeessii meeshaalee yaalatiin walqabatee tajaajila kennuudhaaf rakkachuu beeksise. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa nageenya naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an irratti miidhaa geessisuu fi dhaabbilee fayyaa fi sirna bishaanii irratti haalaan miidhuu beeksisee jira. Ayyaantu Abdii dabalsaa qabdi. Hospitaalli waliigala Giddaa Ayyaanaa kan godina Wallagga Bahaatti argamuu fi aanaalee 5f tajaajila kennaa jiru rakkoolee tasgabbii fi dhiyeessii meeshaa yaalaatiin walqabatee tajaajila kennuuf rakkachuu beeksise.
Hojii geggeessaan hospitaala waliigala giddaa ayyaanaa obbo Hirkoo Mitikkoo akka himanitti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii aanaa giddaa ayyaanaa keessatti mul'achaa jiruun wal qabatee rakkoolee wal xaxaa uumaman irraa kan ka'e hospitaalichi sadarkaa tajaajila kennaa jiru dhaabuutti deemaa jiraachuu ibsan. Saamichii fi haleellaan daandii adda addaa jiraachuu ibsuun geejjibni sodaachisaa ta'uu himaniiru. Sababa ambulaansii qofaa ishee geejjibuu hin dandeenyeef namoota rifariif erguun akka hin danda'amin ibsuun namoonni tajaajila hatamtamaatiif rifariin gara hospitaala Naqamtee ergamuudhaaf malan hospitaaluma keenya ciisanii du'aa jiru jechuun rakkoon jalqabaa rakkoo tasgabbii ta'uu hooggantichi addeessaniiru. Hospitaalichi dhiyeessii dhiigaa kan argatu hospitaala Naqamteetii ta'uu eeruun sababa rakkoo geejjiba kanarraa kan ka'e dhiiga argachuun rakkina hospitaalichaa isa biraa ta'uu ibseera. Kunis rakkinnuma rakkoo tasgabbiitiin wal qabatudha jedhan. Akkuma beekamu aanaalee akka Giddaa fi Kiramuu keessatti haleellaa irra deddeebiidhaan taasifamuun namoonni baay'een miidhamanii dhiiga barbaadanii kan dhufan yoo ta'u lubbuu namoota kanneenii baraaruun rakkisaadha jechuun hir'inni dhiyeessii dhiigaa jiraachuu addeessaniiru. Hospitaalli Giddaa Ayyaanaa Aanolee 4 Giddaa Ayyaanaa Kiramuu Libantoo Haroo Limmuu fi magaalaa Hangar Guuteetiif tajaajila fayyaa kan kennu ta'uu ibsuun amma garuu rakkoolee dhabamuu nageenyaa aanolee fi gandoota keessatti uumamaa jiruun namoonni wal'aansa barbaadan garmalee dabaluu fi dhiyeessiin hospitaalichaa baay'ee murtaa'aa ta'uurraa kan ka'e namoonni du'aa jiraachuu dabalee addeesseera. Akkasumas rakkoon hir'ina iddoo ciisichaa fi meeshaalee yaalii jiraachuu ibsuun dhukkubsattoonni tokko tokko badheerra ciisanii kan yaalaman ta'uu ibsaniiru. Koreen Fannoo Diimaa idil addunyaa gabaasa waxabajjii 22 baaseen rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an irratti miidhaa geggeessuu fi dhaabbileen fayyaa fi sirni bishaanii haalaan miidhamuu beeksiseera. Akka dhaabbanni kun ibsetti dallaan hospitaala Guduruu aanaalee 5 ol tajaajiluu rasaasaan kan guutame yoo ta'u kuusaan bishaanii isaas miidhameera. Sireewwan meeshaaleen baqaqsanii hodhuu qorichaa fi ambulaansonni saamamaniiru jedheera. Kanumaan waliin namoonni kumaatamaan lakkaa'aman mana isaaniitii baqatanii naannoo kanatti waan qubataniif lakkoofsi dhukkubsattootaa haalaan dabaluu isaatiin hojjettoonni tajaajila eegumsa fayyaa uummataaf kennuu irratti garmalee rakkataa jiraachuu ibsan. Finfinneetti ragaan qabiyyee lafaa qonnaan bultoota 3,400 oliif kennamuun gabaafame. Waxabajjii 30 bara 2023 sirna kenniinsa ragaa mirkaneessaa qabiyyee lafaa qonnaan bultoota 3,400 kennamee jira. Saganticha irratti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dabalatee qondaaltonni olaanoon bulchiinsa magaalichaa biroo argamanii jiru. Qonnaan bultoonni kunneen kutaalee magaalattiitti galmaa'anii hojii seera qabeessummaa isaa mirkaneessuun erga gaggeeffamee booda guyyaa kaleessaa qonnaan bultoota 3,451 ragaan qabiyyee lafaa kennamee jira. Qonnaan bultoota kanneen gama hirmaannaa misoomaa akka cimsataniif of ijaaruu akka danda'aniif qajeelfamni baafamee hojjetamaa jiraachuunis ibsamee jira. Waltajjii kana irratti Aadde Adaanach Abeebee yeroo dheeraadhaaf sababoota adda addaatiin guddina magaalaatiin wal qabatee miidhamaa akka turan kaasuudhaan yeroo ammaa garuu hanqinoota jiran fooyyessuun qonnaan bultoonni lafa isaanii irratti bu'aa argachuu akka qaban jireenya isaanis akka fooyyeffatan bulchiinsa magaalichaa haala mijeessee jiraachuu ibsaniiru. Darbees qonnaan bultoonni of eeggannoo akka taasisanii fi waan isaan miidhuu fi toluuf adda baafatanii qabiyyee harka galfatan akka eeggatan dhaamanii jiru. Ameerikaan maqaa dhiittaa mirgoota namummaa Itoophiyaa irraa kaasuun gabaafame. Maddi oduu Foreign Policy jedhamu akka gabaasetti bulchiinsi Baayiden diinagdee idil addunyaa biyya baha Afrikaa kanaaf godhamu itti fufuu akka qaban murteessuu isaanii ministeera maallaqaa fi qondaaltota dhimmicha beekan waabeffachuun gabaasee jira. Dabalataan oduu kana akka taasisaniif dhiyaata. Ameerikaan maqaa dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa irraa kaasuun gabaafame. Maddi oduu Foreign Policy jedhamu akka gabaasetti bulchiinsi Baayiden qarqaarsi diinagdee idil addunyaa biyya baha Afrikaa kanaaf godhamu itti fufuu akka qabu murteessuu ministeera maallaqaa fi qondaaltota dhimmicha beekan waabeffachuun gabaasee jira. Murteen kun ragaan mirkanee miidhaa fi sarbama mirgoota namummaa itti fufee jiru cinatti dhiisuudhaan qarqaarsa diinagdee haaraadhaaf daandii saaquuf kan yaadame ta'uutu ibsame. Tarkaanfiin kun kan fudhatame wayita Waashingtan biyyoota baha Afrikaa keessaa diinagdee guddoo qabdu keessaa tokko kan taate Itoophiyaa waliin hariiroo qabdu haaromsuudhaaf yaalaa jirtutti yoo ta'u biyyattiin bara dabre waraana biyya keessaa isa gara jabeessaa fi jaarraa 21ffaa keessatti waldhabdee dhiiga dhangalaasuun kan jalqabaati jedhame keessummeessitee booda tarkaanfii fudhatame ta'uutu ibsame. Murteen kun gabaasa dhiittaa mirgoota namummaa fi duula duguuggaa sanyii kaaba Tigraay Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru kan faallessu fakkaata jedhamee jira. Kana malees murteen kun waadaa bulchiinsi Baayiden mirga
mirga namoomaa eegsisuudhaaf qabu kan ajandaa imaammata alaa biyyattii keessatti hammatamee jiru gufachiisuus mala jedhameera. Ammas tarkaanfiin haaraan bulchiinsi Baayiden maqaa kana kaasuudhaaf fudhate Itoophiyaa waliin hariiroo cimsuudhaaf hangam fedhii akka qaban agarsiisas jedhama. Dhiheenya kana immoo pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mootummaan Itoophiyaa dippiloomaatotaa fi lammiilee isaanii Suudaan irraa baqatan keessummeessuu isheetiif yeroo galateeffatan dhagamee jira. Ministeerri maallaqaa torbaan kana madaallii dhiheenya kana imaammata ministeera dhimma alaa irratti hundaa'uudhaan ifoomsee koongiresii biyyattiitiif dhiyeessee irratti Itoophiyaan kana booda bobbaa sarbama mirgoota namoomaa hamaa jedhame keessatti akka hin kaafamne ibsee jira. Maddi oduu Foreign Policy jedhamu garagalcha imaammata kanaa argachuu ibsuudhaanis gabaasee jira.